Ashamaa harka fuunee daawwattoota Birraa Barii Miidiyaa oduu torbanii isinitti himaan oduu waliin Kadir Nageessooti. Seenaa Oromoo qorachuun kitaabota garaagaraa barreessuun oolmaa guddaa uummata Oromoo biraa kan qabuu fi akka aadaa Oromootti moggaasa Oromummaa uummata Oromoo irraa kan argate Gadaa Gabra'aab umrii isaa waggaa 53 du'aan addunyaa kanarraa boqate. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee Gabraab haga 22 bara 1960 magaalaa seena qabeettii giddugala hawwata turizimii kan taate magaalaa Bishooftuu keessatti maatiilee isaa lammiilee Eertiraa irraa dhalate. Namni seenaa ogbarruu Itoophiyaa jijjiire kun dhugaa saba guddaa Oromoo barreessuudhaan sabarraa dhalate caalaa abbaa dachee irratti dhalateef abukaattummaa dhaabbatee falmuu kan Bishooftuu keessatti dhalate. Tasfaayee Gabraab hojii kalaqa ogummaa seenaa dogongora uummata Oromoo irratti barreeffaman seenaa dhugaa bakka buusuu keessattuu kitaaba isaa Iburqaa Zimmitaa jedhu keessatti duguggaa sanyii sirna nafxanyaa uummata Oromoo irra raawwate barreessuun uummata miliyoonota biraa gahee argatee jira. Tasfaayee Gabraab muddee 24 bara 2021 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti argamu osoo wal'aanamu jiru du'aan addunyaa kanarraa boqate. Godinaalee Wallaggaa 3 keessatti ajjeechaan qaamolee nageenyaatiin namoota nagaa irratti raawwachaa jiru dabale. Weerarri lafaa finxaaliyyaa Amaaraatiin geggeeffamaa jiru daraan dabaluu jiraattonni himan. Bal'inni oduu kana ammas akka itti aanutti dhiyaata. Godinaalee Wallaggaa 3 keessatti ajjeechaan qaamolee nageenyaatiin namoota nagaa irra raawwatu dabalee jira. Weerarri lafaa finxaaliyyaa Amaaraatiin geggeeffamaa jiru daraan dabaluu jiraattonni himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Jardaagaa Jarte Amuruu fi Dongoroo gandoota baadiyyaa keessatti finxaaliyyiin Amaaraa hidhannoo guutuun seenuun jiraattota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuuf lafaa fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuu dhaloonni aanaalee kanneenii xalaa banaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessan irratti eeranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa keessattis gandoota daangaa irra jiran humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqifamaa jiraachuu dabalatee namoonni hedduu waraana finxaaleeyyii kana ajjeefamaa jiraachuu gabaafamee jira. Ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaatiin namoota shakkaman keessaa tokko kan taate Lamroot Kamaal irratti manni murtii hidhaa ji'a 3 irratti dabarsuun isaa ol hidhaa irra waan turteef har'uma hidhaa irraa bilisaan akka gallakkifamtu ajaje. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkeessaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa kanneen ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaan himatamaniin turan keessaa Lamroot Kamaal irratti hidhaa ji'a 3 murteessee jira. Lamroot Kamaal wayita ajjeechaan artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatametti lubbuu isaa baraaruuf tumsa irraa dhibaa'ummaa agarsiisuu isheetiin murteen kan irratti murtaa'e. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa akka barbaadu UN'n ibse. Bara haaraa faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri olaanaan dhimma deeggarsa namoomaa OCHA beeksise. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa isaa keessatti hireera. Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa jala jiranii kan bara darbee miliyoona 8.1 ture. Barana ji'a fulbaanaa keessa miliyoona 9.4 ga'uu gabaasni sagantaa nyaataa addunyaa WFP ni agarsiisa. Tibbana namoonni ayyaana qilleetiif addunyaa mara irra imalan kanatti weerarri akaakuu vaayirasii Omicron hammaachuun daandiiwwan balalii qilleensaa hedduu akka haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa US akkaan miidhamuu himatu. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko afraffaan kan US ta'uu marsaariitiin Filterware jedhamu ibsee jira. Kunis jimaataa fi sanbata gidduuttidha. Rakkoon daranuu kan hammaate
wayitaa hojjettoonni daandii qilleensaa hedduun vaayirasichaan qabamuun baramee fi akkasumas ammoo hedduun akka addaa of baasan dirqisiifaman ta'uu isaati. Oduuleen ijoon torbaniif qopheeffanne kana qophiilee keenya BBM hafan waliin turtii gaarii. Galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa hoogganaaneetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa hoogganaaneetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha hoogganaaneetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waa morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse.